Amo Wallagga si waamu Gujirra si waamu Naqamte si waamu Gimbirra si waamu warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota fi kabajamtoota keenya har'antanaa waa qabadheessanii jira. Maali wanti suni waa'ee Itoophiyaa kanarraa waan takka qabadheessanii jira. Wanni sunis maali yoo jettanii haalumaan Itoophiyaan keessa jirtuu fi haala ilmaan Oromoo keessa jiran keessaa waan takka akkasiin qabadheessanii jira. Na wajjin turaadhaa viidiyoo kana sheer godhaa. Maaliif isaan iyyuu haa dhaga'anii jechuu akka isaan dhaga'anis hin barbaanna. Asumaanii bilisiginnaan maal akka taatee fi ilmaan Oromoo kun maal akka ta'an Itoophiyaa keessatti sabni Oromoo tokko maal akka ta'e jechuudha. Sabni guddaan sabuma Oromooti jechuu akkam beekuutii fi akkasiin beektanitti illee guddaan sabaa Itoophiyaa keessaa isuma. Namni silaa yeroo ta'etti illee kabajamee bootaa guddaa irra jiraachuu qabu isaanuma. Maaliif itti qabsaanii fidan, itti xaaranii fidan, itti cabsanii fidanii jechuudha. Garuu akkasii miti. Addunyaa bitqeeyyara jette Arabni. Addunyaa bitqeeyyara. Mujrima diqaalaa fidee nurra fidaa jechuudha. Maaliif Abiy Ahmed yaani diqaala. Huwa ma'indus. Ahmed huwa Oromo. Abbaan isaa jechuudha. أحمد لكن أورومو لكن هو أمها جابت منين؟ من أمارة. كان كل حد عارف، أي حد عارف أكا هاتي إسا ديك علوما إسا في الديجتو لغاس ننجل بكالا غربات مال جي سارتا جي لغاس warra saree nyaatte jechuudha beektaa warra saree nyaatte warra isaan jala deemaa turte ijoollummaa jalqabdee warra isaan jalatti guddatte wannoo isaanii haftee isaanii firfaarii isaanii warra isaan jalaatti nyaataa ture isaantu har'a nama nagaa fuudhee warri saree nyaachaa turte sun deebitee nama nagaa nama saree nyaate fakkeessiti beektaa maaliif miidiyaa tarka isaanii jira caasaa mootummaa tarka isaanii jira dabballee tarka isaanii jira maal isaaniiti saroota dhugaa isaatii saroota jechuudha. Sareedha. Warri bilisiginnaa jala fiiguu fi warri kunillee diqaalaadha. Mee fakkeenyaaf wallaahi dhugaa rabbii nama ajaa'iba. Ana laakiin lam bitfakkir ala bilisiginnaa وعلى اسمه تنكا تايد الدبا نموذج كسكسين أنا لما بتفكر على هم العربية يعني مجانين مجنون هذا جل جرسون بيجتهم بياسن كيستي وان نديف كيسا أكوان دركما تهيتين فكاتي دركما أورومون تكو دركما كلامون جولا في الصوبيا لازم تذبح أورومو كل يوم لازم تقتل أورومو كل يوم في الصوبيا كل يوم لو ما مات يعني الدنيا مش سلام يعني هنا نجاه انتاتو جولا إثيوبيا يوم تك إثيوبيا كيست أورومو تهي الدهيني كملا ما في ديدا ما كان 2020 كذا يعني والله لا رديت فكينيا في لغة أما فكينيا في نمتي لينغدا علم الراديو تك أرجع جولا هدونا جايبه والله مية مسكينة كسر فارا نمني ما أجيز نمني مسكينة كسر كميتي وأجيز بيجي إثيوبيا سنكستي في الصوبيا أورومو يعني في العيد مثلا في العيد في عيد المسلم لازم لما في عيد انت تذبح البقر او شاة او اي حاجة صح او دجاج يعني انت تذبح عطوسة لحكومة الرئيس أبي أحمد دي الأوروميين لازم لو هو ما تقتل واحد أورومو في اليوم يعني مش عيد لي هو لو هو تقتل الناس الأورومو باليوم هو اللي عنده عيد ماشي
يعني هو بفكر كده كسي جتول المان إثيوبيا كيست المان أورومو لا ديني المان أورومو كسي جتول لفين المان أورومو كستاتي جرتي جتول أبي جيلها أكنو نما ديك آلات كوف نما قلتو تكوف warroota galtuudhaan alaa galfate wajjinuu jechuun bilisiginnaa tahee isa kanaa jechuudha. Kanuma fakkeenyaaf mucaa diishotti ajjeessan ni beekaa ture. Mucaan sun nama wanniitii miti. Ajjeesanii garuu hin ajjeefnee jedhanii waakkatan. Osoo namni meeqa abbaa fi ilmi akkanatti OMN seenda nama miidiyaalee itti dawwalanii gaafatan keessaa hundi isaanii akkasitti himanii fi jechuudha. An garuu na ajaa'ibaa beektaa. Amma har'uma tana mootummaan Tigraay jechuudha. Didee fi jennaan jaarsummaa ergatee jechuudha. Ilaalatin. Jaarsummaa ergatee jechuudha. Garuu nama isaanii keessaa فيصوب على لكن الأورومو الأكثر الشعب الأورومو الأكثر صح الأورومو أكثر من أي حد في الصوبيا كثير أوي ماشي لكن هو خايف على رئيس التجراي ورسل عليه ناس كبار ماشي عشان ايه عشان خايف هو خايف ماشي hin sodaataa jechuudha. Waan sodaatuuf achitti jaarsummaa ergatee jechuudha. Oromoo maaliif sodaanne? كل الناس بيعرف أبي ليه هو أورومو بس هو لكن مش أورومو خالص 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 إنه أورومو متيجة جوان لين قد ما جاء خذ إيه نمني نم تكون أورومو هنجي أورومو متي هنجي هنجي أتم بيتا وانتك فكر يا عمي أول مرة فكر يا دي تينك يا دي دورا نمتك دوغونغورا تكين دوغونغورا لما فان دوغونغورا سدفان دوغونغورو ما يوتاتي جچو أورومون كلون أورومون بريدو ميغا سو جرتو كاكا جوارو سو جرو كاكا بقالا غربا سو جرو أورومون ببريدو دان أورومون لغت أورومو في بيتو ميغا تمتو جرا جچو nama takka isaasini dha'e kanar kun diqaalaa waan ta'eef akkanatti nu gurguraa jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo biraatiin afaan arabiitiin walitti deebinaa garuu amma booda afaan oromootii miti. Kanayyuu akkuma beektaa waan takkaatiin yaaduu qabda dura yaaduu qabda yaaddee dubbachuu qabda maaliifuu ati akka biyyi san ta'uu hin qabdu waan baraanuu dura afaan keetiin waan takka eegaltee eegasi afaan namaatiin illee yoo akkas beekan jechuudha akka waan san fakkeenyaaf waan takka beessuu barbaadillee atiin afaan biraatiin yoo haasa'uu barbaadillee dura afaan keetiin dursitee waa eegaluu qabda malee akkanumatti akka biyyi san argadhe jettee calaamatti jechuun is not good. Akkasii bareedaa miti jechuudha. Akkasitti afaan keetiin dura eegaluudha. Kanaafiyyuu akkasii sheer godhaadhaa biraan gaadhaa viidiyoo biraallee hin qopheessinaa ta'uu danda'a yoo akkuma amma ibidda koronaa wajjin ibidda nu qabdee viidiyoo nu baasistee kana bilisiginnaan ka biraallee nu fichisiisuu waan dandeettuu fi akkasii kanaafiyyuu ilmaan Oromoo bootaa jirtanitti nagaa ka biyya nagaa keessa isinaa jiraachisuun jedha garuu ilmaan Oromoo guyyarraa qalamuun kun hedduu nu yaachisee jira. Rabbi mootummaa kana mootummaa nagaa haa fidu jennee kadhataa jirra jechuudha. Akkasii nagaa keessa jiraadha. Wallaggaa si waamu, Gujiirraa si waamu.